Nagaa keessanii ani nagaa kooti yeroo dheeraadhaaf badeen ture amma deebi'ee dhufeen jira rakkooma yeroo irraa kan ka'e kanaafiyyuu peejii kanaa follow copy link share gochuudhaan namoota baay'ee bira akka naa godha har'a kan walii wajjiniin ilaallu haadhi tokko gaafa hordoffiidhaaf dhaabbata mootummaa yookiin dhaabbata dhuunfaa deemtu beezik laaboraatoorii yookiin laaboraatooriin dubartiin ulfaa kamiyyuu hojjisiistu maaliif barbaachisaa maal fa'aa hojjisiistii kan jedhu walii wajjin ilaalu. Inni jalqabaa bileed giruuppiidha yookiin gartuu dhiigaa haadhi tokko RH negatiivii yoo taate kan abbaa manaa ishee qoratame ulfisee torban 28 irratti qorichi yookiin antaayidiin akka kennamuufiif kanaafiyyuu bileed giruuppiin qorachiisti. Hepatitis B, hepatitis C akkanumallee dhukkuba saalqunnamtiin daddarban kan akka sifilisii fa'aa ni hojjisiisti. Kun gara daa'imaatti akka hin dabarreef isee gargaara waan ta'eef haadhi tokko hepatitis B yoo qabaatte daa'imni ishee dhalate sa'aatii 72 gidduutti kittibaata kana fudhachuu waan qabuuf akkanumallee HIV hin qorachiisti. HIV yoo ishee qabeera yoo ta'e yookiin dhiiga ishee keessatti HIV yoo argame gara daa'ima isheetti akka hin dabarreef qorichi laatamuuf waan jiruuf kanaafiyyuu HIV hin qorachiisti. Inni kan biraan kan isheen qorachiisu ilaalamtu CBCdha. CBC'n haadhi kun hir'ina dhiigaa qabdi moo hir'ina dhiigaa hin qabdu isa jedhu adda baasuuf CBC hin qorachiisti. Fincaanillee hin ilaalamti yookiin urine analysis kan jennu hin ilaalamti jechuudha. Kun infekshiniin qaama ishee keessa jira warra akka UTI warreen kun jiraachuu isaanii fincaansee ilaalchistee ittiin adda bahaa jechuudha. Inni kan biraan altiraasaawundii haadhi tokko altiraasaawundii irlii yookiin torban 20 gaditti haadhi kamtiyyoo altiraasaawundii yoo kaate gaariidha. Inni tokkoffaan konjeni